abeet. Jira jirtu fayyaa keessanii egaa kottaa haa nyaannu waa'ee si yaadachiisna jenneeti jechuudha yeroo gannaa maal nyaachuu jaallattamme boqqolloo akaayii asheeta nyaachuu jaallattu moo shummoo nyaachuu jaallattu moo maal nyaachuu jaallattu kanuma meenuuti maahin jechuu barbaanneeti ani abbaan miliyoonarraa no haala kanaan nutti qorra jennaan boqqolloo kaawwanne bunis dafaa jira buna dafannee abbaan miliyoon immoo asirratti waan jedhu qabaate meesini haala baluu isin jechuun barbaada. Ishii kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkana jettanii jirtu isin jedha. Yaa kun akkuma argitanii shaayiin keenyas nu dafaa jira. Waan kana beektan jechuudha. Kuni kan agartanii akka jiru buuphaa fakkaata kuni. Kun asheeta boqqolloo jechuudha. Maaliif kun ganni akkatti qaata deebi'ee ganni akkatti kun walitti nu dachaase jechuudha. Akka ganni qaata deebi'ee jedha ganni keessaa bahu ga'eeyyu. Kan qaata deebi'ee bahutti dhiyaateera hagam ji'a lama rataa. Lama. Kanaaf torban lama yee qaameen dhufnaan kalaas. Hojii mala wagana. Kalaas. Kun akkatti walitti nu dachaase akka daa'imaa fi haadha fi ilmootti akkatti walitti nu dachaase kunoo. Nuwwiseetti akkanatti isaaf daa'ima harma mootutiin jechuudha. Kanatti qorraayyuu sammuu kootaadha. Warri kun biyya ormaa hartanis warri kun asheenni immoo biyya keenya kun asheenni ga'ee jira boqqolloon akkana baaqellis amma kun baaboo baasaa jira. Ammaan booda asheetumatti bubba'u jechuudha. Ammee kanarraan booda asheetuma nyaachuudha. Namaaf koottaayii hin nyaannaa isin jechuun barbaadanillee. Kottaa asheetaa nyaannu sini nangaa jechaa ni jirti. Nangaane. Kana immoo na jalaa dhumaatu akka nyaattu hin barbaanne. Eenyuun animu? Sidii sore? Kophaa koo dafee. Inni hafee qaltiin namaa dhiyaatee yaadii isin hin jiru. Lakki. Moo na gursi jechuudhaaf kun asheeta nama gurshamu. Heeta maaliif nama gurshina akaayii maa wayna gurshan oo gurshan. Akaayii nama gurfama? Maan ta'are. Kana soo kan gurshaa ta'u. Sootti erga sottee siyaaf fidama. Maa buustaa ka buustu maal eeddila? Abuu dhiisu. Maaliif buu? Lafti maal argata? Lafallee ga'uu qaba. Maa achumaa bahee dhufee maaltu ganaa lafatti isa deebise? Adeemu. Garaa keessatti adeemu. Lafaan uu dhufeeyyu. Olo ala akkatti gurshaa miti kun akkatti. Olo. Akkatti. Akaayii nyaata oduu ta'e gurshaa kana. Sooku koo. Abeeta. Naati daftee narraa fudhachuu diddu. Amma akkatti bullukkoo keessa seenne teenya. Walitti nu dachaase. Mara kanaas ifaa dura. Dhuguma. Jechuun waan asirratti maal dhabdee namni waan haasa'u hin dhabu. Jammar. Kan fakkaataa hordoftoota keenyaa namni nama bohaarsuu fi amma yeroon ho'a jechuudha biyya keessan bakka isin jiraatanii nu garuu qorra nu biraa kan masin jechuu barbaanneeti mee yeroo gannaa maal nyaachuu barbaadan akkuma dura isin jedhe maal nyaachuu hawwitu ani yeroon achi jiru san illee jechuudha baay'een hawwa yookaan immoo ani nan hojjetadha jechuudha jiraannan kanneen akka shumollee baaqilaan jiraannan akkasumas hunduu dhabamu waan ta'eef yeroo gannaa kana biyya kiyya yaadadhe yeroo sanis hojjechaan ture jechuudha. Akkasumas waa dho'aa wanti dhugamus waa baay'eedha. Keessattuu jechuudha buna yookaan immoo shaayii akaayii wajjiniin waa hedduu kan nama barbaachisa.
nus kanuma qabachuudhaan har'amee biyya isin yaadachiisu barbaade tanani namoonni hedduun keessanii biyya warroonni yaadatan jirtu jechuudha yeroo gannaa amma yeroo bonaa kana achitti qilleensa wanni nama hawwisiisa qilleensa madaalawaa qilleensa argitanii hin qorrine hin dhoo'ine akkasitti nama hawwisiisa. Biyya keenya keessatti immoo qorreellee akka biyya ormaa sanitti hin qorru akka achi sanitti hin qorru jechuudha. Baay'ee qilleensi biyya keenya gaariidha. Birraas jechuudha. Akkas hunda dhoo'u jechuudha. Dhoo'u qilleensa madaalamaa jira jechuudha. Yeroo amma achitti yeroon kun qorra garmaleeti. Booddeerra immoo ho'iin dhufa. Ho'i isaanis immoo garmaleedha. Ho'i amma yeroon kun yeroo ho'ati achitti. Qorri isaanis immoo garmaleedha jechuudha. Sirumaa hamma qorri sun keessaa ba'utti ho'a arguun hin jiru. Asitti aduu baasaa xinnooshi jechuudha. Aduu baasaa qilleensa wal faanaadha jechuudha. Garuu biyya ormaatti baay'ee ulfaataadha. Qilleensa akka biyya keenyaa gonkumattuyyuu hin jiru isiniin jedha. Kana fakkaataa isiniin jechuu barbaade tananii yoo mana kana faaraa taatan subscribe share like godhaayi isiniin jechuu jaalannaa. Thank you. Ati haati miliyoona amma haala turtii keechi faa ibsaarti. Waqtiin kun waqtii gannaati amma achitti bona achitti qilleensa ho'aadha jechuudha. Asitti amma nu biratti kun akkuma argitu kana asitti ganna. Sa'aatii waqtiilee gizee akkasii gizee qorraa san wantoota qorraa fi amma kan akka kun amma jennee kanneen argattu jiraachi. Animo. Fidee. Wanni akka boqqoolloo waan ho'aa jechuudha. Waan shaayiidhaan dhugamu shaayii achitti hin argamaa. Guute shaayii. Guute bunni. Bunni jira. Akka keenya kanaa miti malee shaayiinis hin jira. Garuu immoo yeroo barbaadanitti waan barbaadan hin argatan. Garagara jechuudha. Akka biyya ofiitii fi achitti. Akka biyya keenyaa fi biyya ofii fi biyya biraa jechuun mana keetii miti kaa jechuun mana keetti dirqama waan barbaadan hin argatta. Yoo basi barbaachise deemtee bitattaa. Garuu yeruma isaa waa fida sana nan beeka mitiiree waan na fayyadu san qorraaf waan naa ta'u nan beeka waan ta'eef yeroo isaa fida sanitti dafeen jalaa hatadha jechuudha badaa miti jalaa. Kee jedhanii fidan isaan. Maal rakkatanii naa fiduu fidaa qabu. Kun kaa hanna jechuudha. Kun hanna. Hateenya addaa ture. Waan isaa fidan tokko lakki waan akkanaa isaanuu fayyadamsiin jedha. Ati kana immoo deebistee jala hattaa. Hateenya achaa ture jechuudha. Kana boruufus hin deebisan doonaan deebatte nama akkanaa kana. Nama yaalaa hatu. Asheeta boqqolloo yoo isaa fidan isaan kaayii akkanatti nyaatamu. Isaan biratti isaanii fi yookaan nyaata wayii wajjin hojjetamaa fi yookaan immoo affeellamee affeelli isaa akkasitti nyaatu. Qorqoddaa wajjin bitu kaasan kunillee garuu qorduma wajjin bitame natu quluqqule. Ani immoo akkanattiin jaalladha jechuudha. Yoon isaanii affeelu ofii kiyyaa immoo akkanan godha jechuudha. Akkattiin akka. Hojiin affeellama sun. Kaasilaa qorqoddaan akka asheetati. Asheeta bakka asheetuma. Asheetuma fidu isaanii. Kunis asheetuma. Garuu immoo xiqqoo qooradha jechuudha. Suni haa ta'uti baay'ee bidirras turu hin barbaadu. Isaanii galgala iraata irratti fa'a nyaatu. Isa san jechuudha. Warroonni beektanii hundumtuu akkasuma jedhee yaala jechuudha. Araboonni akkasumatti nyaatu. Kun immoo asheeta isaa affeellamee akka salaaxatitti hojjetama. Salaaxa wajjiniin hojjetama jechuudha. Akka salaaxatitti waan baay'ee nyaata baay'ee ta'uu danda'a. Nu amma biyya keenyatti nyaanni irra caala nyaatamu buddeena kan nama hin ifachiisu. Kan yeroo hunda nyaatamu. Isaan garuu kan yeroo hunda nyaatamu ruuziidha. Guyyaa ruuzii nyaatu. Galgala immoo waan biraati. Fakkeenyaaf amma nyaanni
boqqolloo galgala dhiyaata jechuudha ka. Salaaxa fa'aa ta'ee dhiyaataa yookaan immoo akkasumatti affeelliidhaan dhiyaataa wantoota akkasii kana jechuudha. Nyaata wajjin qophaa'e jechuudha. Baaqelaanis affeellamee akka keenya kana kan argite shummoo jedhanii isaanii guutanii nyaatanii waanuma xiqqootti qicatanii maan kadhaa nyaatu. Shummoo sanii. Affeellamee soogiddaa fi maanni filfil aswad jedhama barbaree gurraacha jechuudha nama guba. Wanti sun nama guba. Asitti immoo qondo barbarree jedhama. Isa sanii xiqqootti godhuun soogiddaatti godhuun san booda nyaatu jechuudha. Akkasitti nyaatu baaqelaas jechuudha. Kanas akkasitti nyaatu shumburaas akkasitti nyaatu. Xixiqqeessanii akka keenya kana. Akka keenya kanatti saanaa buusanii biran godhan. Injiru qusannoodha. Qusannaan achi jiraayyuu jechuudha. Kanatti nu caalanii isaan qusannaadha. Kanatti kaayee duroo. Keenya gabareen asitti maal godhaa? Saanaa yookaan qodaa qunnaa jechuudha. Akaayi gisee akaayi. Isa guutee fida. Biyyi keenya dureettidha. Garuu immoo akkaataa itti fayyadamaa akkaataa qabannaa hin beeknu. Amma hiyyeessi tokko gaafa kumtaala 10 yookaan 20 galche hiyyeessa jedhama. Qotee bulaan tokko jechuudha kumtaala 20 yoo galche qarxii tokkorraa. Garuu biyya namaa seen keessatti gaafa qarxii tokko bitan inni sunuu ji'a 2 ol ji'a 3 ol ta'a jechuudha. Nyaanni isaa bitan kun? Qamadii isaa bitan. Boqqolloo isaa bitan waan xiqqishuu ashagamtee bitamtu tana baay'ee teechisu jechuudha isaan. Baay'ee taa'aaf baay'uma taa'a. Nyaata kaama akka keenya midhaan kumtaalan daasisanii wantoonni hundi shiroo, baaqelaa, barbaree waan akkasiisanitti hin cinqamanii argitanii yoo ta'e nyaanni isaanii yaa ruuzuma deebisee immoo irra caala lukkuu fi foon jechuudha. Kan nyaatamu buuphaadha. Kana keenya immoo akkasitti humni isin jiru jedhee of yaada akkasumas immoo haala saniin fayyadamuu bartee keenyaa miti jechuudha. Bartee biyya keenyaa keessattuu qotee bulaa naannoo baadiyyaa keessatti ulfaataadha. Keenya asitti jechuudha baadiyyaa irratti qotee bulaan jechuudha. Akka argatuun garuu nyaatatti fayyadamu. Maaliif gara maallaqatti jira jechuudha. Maallaqa sanuu maaliin godha? Yaa waan adda addaatiin malee waan biraa maaliin godha? Maalumatti deebi'a. Garuu immoo haaftaamni waa geejjechaa nyaatu yaatee bitee. Haaftaamni bakkooti waan biraa bituu waan biraa yaada malee nyaata harki qalleeyyii nyaatu. Jechi lafa hin qabne mana isaa jira diggisii ta'e waan barbaade ta'e. Iyyeechatti irra nyaata. Sargii uumamni ta'e irra deemnee kan argine waan ta'eef sargiin haaftaamii fi sargiin iyyechaa wayittuu ni nyaatu. Kan irra caalaa akka barbaadetti waan hundaa ulaagaalee hundaa guutee waan barbaadde akkaataa barbaadeen si keessummeessanii si galchan sargii iyyechaati. Kan haaftaamiin dhufaa kan dhufullee yookaan waluun qabu kan qoxxobaadha. Qoxxobaa san wayya kaasa. Biffeedhaan dhiyaataa. Abbaan barbaadeen nyaata. Kuwwan immoo haawwoleen nyaatanii. Maqaa malee hafuudha yoo isaanii sargii isaanii. Sargiin akkasii. Akkasii argaa gadi gifatanii siraatan keessummaan ofii waan mataan maalii fi qurxii tokko hin taane isa siraata waan nyaate waan dhufee waamee fi kaffalatee deemu. Dhufee tirfii akkanamaan biffee dhedhee saayinaa baatee dhaabbatee yookaan hin argatu waan argatu. Kan biffee san hin kaffala akka. Natsaa nyaatu kottu. Natsaa nyaatta. Kana jira waan akkasii. Kana fakkaataa hordoftoota keenyaa sinuma bohaarsuu fi thank you so much. Shaayiin keenya nuun daffinee haasaatti hafnee. Shaayii situ haasaa guddatte.